Mudannoo ajaa'ibaa! Abbaan konkolaataa kanaa taaksii raayidii Adaamaa fi Finfinnee nama deddeebisuun hojjetee maatii ofii jiraachifata. Akkasuma galgala kanatti tilmaama wayita sa'aatii 12:40 Finfinnee naannoo Qaallittii bakka irraa nama fe'an sana dhaabbatee gara Adaamatti nama deemu fe'uuf eeggachaa ture. Kanuma gidduutti namni dargaggeessa tokko dhufee Adaaman deema garuu nan jarjara kophaa koo nageessitaayii jedheen. Kontiraatanis siifan kaffala jechuun gaafate. Abbaan konkolaataa kunis tole jedhee gatii kaffaltii itti himee waliif galanii fuudhee achii ka'uun gara Adaamatti qajeelan. Laftis halkanaa'aa jira. Daandii saffisaa haayiweeyii seenanii yeroo duukaamitti gadi dhiyaatan gurbaan imalaa ture kun jalqabumarraayyuu shira waan yaadeef gara duubaa taa'ee ture. Shugguxii ol baasee nyaachifatee konkolaachisaattis qabuun itti dubbatee daandii moggaatti qabadhuu dhaabi jechuun sodaachisee. Yeroo kana amma abbaan konkolaataa kun sammuutti dafee yaadee akkam akka godhuu qabu murtee hatattamaa murteessee wanta biraa hin goone konkolaataa ispiidii 120 oofaa ture qofa dabalee 160 irraan geessuun atticha kanatti akkas jechuun dubbatee. Ati amma ana sajjeeftee konkolaataa kiyyas fudhattee ekeraa koo gattee deemuuf yaadde miti. Anis ergan du'uun koo hin oolle maafan dhaaba hin dhaabu yoo natti dhukaafte dhukaasi waliin duuna malee goonkuma hin dhaabu. Natti dhukaafte taanan amma ati duubaa gara fuulduraatti dabartutti konkolaataan kun fiigicha deemaa jiru kanaan yoo kufe anaafatis nulachuu waliin duunaa beeki. Kanaafuu waa lama carraan jiru kana beeki jechaa ammas ariitii konkolaataa inumaa itti dabalee. Atichi waan godhu wallaalee akkas jedheen tole konkolaataa keessiin barbaadu sisin miidhu na buusii jechuun kadhatee lakki hin dhaabu. Yoon dhaabe na ajjeefta waan ta'eef ani lubbuu tiyyas dhabee konkolaataan koo akka ilmaan kiyyaaf hin hafne hin godhu walumaan dhabamna malee jedheen. Kanaafuu furmaanni jiru ariitiidhuma kanaan magaala galeen bakka ati barbaaddetti si buusaa bakka seeraallee sin geessu qarshii kaffaltiis sirraan fudhu jechuun itti dubbatee. Atichis waan godhu dhabee furmaanni biraa akka hin jirre hubatee akkuma shukkutiitti qabsanitti hafee abbaan konkolaataa ammoo ispiidii humnaa olii saniin osoo fiiguu magaalatti dhiyaatan. Akkuma beekamu hulaan konkolaataa ammoo konkolaachisaa biraa lookuu dhabnaan hin banamtu. Sagalee duraa goraa kilaaksii harkaan itti gadi qabee iyyisiisaa akka namni duraa goru gochuun dhufee magaala Adaamaa xumura haayiweeyii bakka kaffaltiin itti kaffalamu sana yeroo ga'u amma poolisoota baay'ee kan halkan yeroo hunda sakanta'iinsa hojjetanitu jira. Achitti konkolaataa dhaabee harka tokkoon daawwitii gadi buusee sagalee ol fuudhee iyyee poolisootas ofitti waamee poolisoonnis naasuun fiigaa dhufanii qawwee nyaachifachuun hattichatti qabanii gadi buusan. Sanaa booda jara lamaanuu fuudhanii gara waajjira poolisiitti geessan. Xumura irratti gaafachuun waan ta'e hunda hubatan. Abbaan konkolaataa kanaa ammoo dhiira ajaa'ibaa jechuun namni kun poolisoota dabalatee nama hundaan dinqisiifatame. Uummanni baay'ee ajaa'ibsiifate. Taateen kun gara fuulduraattis barnoota ajaa'ibaa warra konkolaachisaaf ni ta'a je'ame. Warri shiftaan kun haala akka ammaa kanaan nama ajjeesanii konkolaataa saamaa akka turan ifatti dubbate gurbaan. Kan isin ajaa'ibu waggaa tokkicha kana keessatti qofa yoo xiqqaate bifa kanaan konkolaachisaa 5 ol bakka garaagaraa ajjeesanii reeffa gatanii konkolaataa fudhatanii kan deemaa turan. Taateen kun fiilmii namatti fakkaachuu mala garuu dhugaadha. Lubbuun guyyaa Rabbi baase qofa baati. Gootummaa fi sammuu ofii hojjisiifachuun akkasuma rakkoo si mudateef na'uu osoo hin taane akkamitti akka keessaa baatu yaaduun yeroo tokko tokko si oolcha balaa irraa. Kanarraa maal hubattan osoo sin taatanii maal gootu sheer waliif godha.